Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maal Oromoo. Harka fuunee jira jirtu sabni biraa sitingii jawwaala keessanii keessa waan qajeelfattanuu fi immoo keessan xirrii akkaataa itti qayyaratan isinii qabadee dhufeen jira. Ana faana turtii gaarii godhaa. Awwaala irratti viidiyoo kana like share godhaa. TikTok kiyya kana follow godhaa na jajjabeessaa ilmaan Oromoo. Akkasitti jechuudha. Sitingii jawwaala keessanii keessa ni galtanii sitingii jawwaala keessanii keessa wanni isin qajeelfattanuu namni tokko fakkeenyaaf yoo isinii barreessee ramoo hin barreessine jedhu fakkeenyaaf aappii fuula jawwaala keessanii guutuu isaarraa jechuudha. Amma fakkeenyaaf imoorraa nama 3 qaba jechuudha. Ana akka inni naa mul'isu godheen jira. Kunoo imoorraa jechuudha. Akkuma isin argitanu nama 3 irra naa barreessee jira jechuudha. Nama 3 kana fakkeenyaaf fuula jawwaala keessanii irra yeroo dhuftan dalagaadha yeroo dhuftan akkasitti isinii mul'isuu danda'a. Akkasitti deeffachuudhaaf awwala sitingii jawwaala keessanii galtanii yeroo akkanatti isinii dhufa yeroo akkanatti isinii dhufe notification bakka jedhu kana ne cuqaaftanii bakka xiyyatti isinii qabe kana yeroo akkanatti isinii dhufe ammalleetu ka gubbaa kana ne cuqaaftanii ayyee yeroo akkanatti isinii dhufe ammallee ka gubbaa kana ne cuqaaftanii yeroo akkanatti isinii dhufe number ka jedhu kanarra keewwattan jechuudha. Akka inni isinii mul'isu yoo barbaadanii bakka inni xiyyatti isinii qabe kana bakka inni xiyyatti isinii mare kana number bakka jedhu kanarra keeyattanii jechuudha. Abbaan naaf yeroo dalagaarraa dhufe arguun fedha yoo jettan number ka jedhu kanarra keeyattanii isa gajjallaa kana akka inni nan argine fedha akka arguun feene huma keessa galtanii seenuu huma keessa seentanii yoo laaluu barbaadan doontis ka jedhu kanarra ni keeyattanii jechuudha. Kunoo ka gadii kanarra amma fakkeenyaaf number kan jedhu irra keeyadheen jira jechuudha. Kunoo na akkasiin isin jedha. Ammallee dabalataan kan imoo keessaa jechuudha xirrii akkaataa itti galfattanuu fi gruupii irra nam tokko fi seeraan ala isin seensa awwala imoo keessanii seentanii barnoota kana hiriyoottan keessanii share godhaa. Imoo keessan keessa yeroo seentanii bakka profaayilii keessanii kana ni seentanii yeroo akkanatti isinii dhufe sitingii ka jedhu kana ni filattanii ammallee notification bakka jedhu kana ni filattanii yeroo akkanatti isinii dhufe xirrii jawwaala keessanii qayyarachuudhaa fi ani garuu xirrii waan muuziqaas ta'es intinii ta'es keessaan qabu jechuudha. Adiisa ta'u muuziqaas ta'u keessaan qabu jechuudha. Amma kanaafuu isin yoo keessaa qabaattanii xirrii waan barbaadan irra keeyachuuf muuziqaas ta'u adiisas ta'u waan barbaadan irra keeyachuudhaaf waan mirga keessanii awwala irratti gubbaa kana rukuttu jechuudha. Yeroo akkanatti isinii dhufe bakka kana ni filattu jechuudha. Kunoo yeroo akkanatti isinii dhufe duraan eessa jira ka gubbaa kana irra jira jechuudha. Kunoo duraanii xirrii imoo isa kana irra jira jechuudha. Duraan ayyeen argitanii duraan kana irra jira. Ol harkiftanii isin immoo maal gootanii bakka ida'uu kanarra ni cuqaaftanii jechuudha. Kunoo yeroo filattanii kunoo alaaxuulii gara audio keessa jawwaala keessanii isin keessaa isin achi keessaa filattanii okay itti godhattan waan keessaan qabnee fi keessaan qabu anadiisas ta'ee tinii ta'ee jawwaala kiyya akka inni na intinii ta'ee naan keessaa qulqulleesse nan gubee kanaafuu akkasitti okay gaditti godhattanii jechuudha. Yeroo akkanatti isinii dhufe isin amma filattanii kun waan jawwaala kiyya keessatti humaan gadi bu'eedha keessaa filattan jechuudha. Kunoo kana akka nama intinii ta'uu akkas godhattanii jechuudha. Kunoo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oduu gammachiisa gammadaa hawaasa dhageessaniin usinaame wal dhageessisa sheekii. Kunoo argitanii mi'ama wanti inni irra jiru kuni yoo namni fedhe na dabale akkasitti na dhufuu danda'a jechuudha. Inni lamaffaan immoo akka namni gruupiitti isiniin dabalee fi kunoo bakka kana ne cuqaaftanii isii kana achi deebiftanii jechuudha. Kunoo akkasitti
na akkasiin isiniin jedha bal'oon kiyya irraa kana fakkaata tiktookii kiyya follow